Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi Giiftii Duree Zinaash Taayyaachoon magaalaa Kombolchaa dhaqani. Dr. Abiy fi Giiftii Duree Zinaash Taayyaachoon wayita buufataa xiyyaara Walloo Kombolchaa ga'anii eebba abbootii fi haadholii simatamuu ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame kan mul'isu. Buusaa Gonofaan duudhaa namoonni itti calaqqisiifamuu fi jireenyi guyyuu itti qajeelfamuu jiran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Abbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa buusaa Gonofaa ilaalchee ergaa dabarsaniin buusaa Gonofaan duudhaa namoonni itti calaqqisiifamuu akkasumallee jireenyi guyyuu itti qajeelfamu ta'uu ibsanii jiru. Erga isaanii gara boodatti bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Yerooni galmee kaadhimamtoota filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa haga gurraandhala 16 2018 dheerachuu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Galmee kaadhimamtoota Majjii 1 2018 galee geggeeffamaa turullee sababoota adda addaan yeroo kennamee keessatti galmee kaadhimamtoota xumuruun kan hin danda'amne ta'uu waltajjiiwwan geggeeffamaa ture irratti gaafiin dhiyaatee jira. Boordichillee sababoota dhiyaatan tilmaama keessa galchuun yeroo galmee gurraandhala 1 2018 xumuramuuf ture haga gurraandhala 16 2018tti akka dheeratu ibsee jira. Mariisistoonni yaa'ii waliigalaa marii biyyaalessaa 170 filatamaniiru jedhan Komishinaarii Komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Arayaa. Koreen dhaabbii dhimmoota dimokiraasii mana maree bakka bu'oota uummataa hojiilee komishinichi hagammaatti hojjetee gamaggamee jira. Profeesar Masfin Arayaan gabaasa hojii komishinichaa hagammaatti hojjetamee fi hojiilee hafanii korichaaf dhiyeessanii jiru. Komishinichi naannoo Tigraayin alaa naannolee fi bulchiinsa magaalota hundatti hojii ajandaa walitti qabu hojjechuu ibsanii jiru. Naannichatti ajandaa walitti qabuu fi qophiin xumuramu kaasanii eeyyama bulchiinsa yeroo naannichaa fi haala mijataa eegaa jiraachuu kaasanii jiru. Komishinichi karoora biyyaalessaa harka 93 raawwachuu eeruun mariisistoonni yaa'ii waliigalaa 170 filatamuu ibsanii jiru. Komishiniin marii biyyaalessaa kuusaa ajandaalee karaa waaraa ta'een galmeessuun akkasumallee gurmeessuun misoomsuu fi ibsanii hojiilee hafanii xumuruu fi xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'uu kaasanii jiru. Oomishaalee biyya keessatti oomishamanii caalmatti babal'isuun damee oomisha dorgomaa ta'ee uumuu fi hojjetamaa jiraachuu ministeera indaastirii Abbo Malaakuu Allebalii himanii. Abbo Malaakuun paarkii indaastirii Boolee Lammiitti oomishtoota oomisha bakka bu'oota irratti bobba'anii daawwatanii jiru. Oomishaaleen biyya keessatti oomishamanii caalmatti babal'isuun damee oomisha dorgomaa ta'ee uumuu fi hojjetamaa jira jedhan. Oomishaaleen warshaa sagantaa Ashaara Magariisaan Itoophiyaatti kan tumsu ta'ullee ibsanii jiru. Magaalaa Gaarootti jidduu galii tajaajila iddoo tokko masoobi tajaajila 100 fi 29 foddawwan 12 tajaajila kennuu eegale. Jidduu galichi seektaroota tajaajila 24 fi manneen hojii mootummaa 40 kan hammate ta'u kantiibaan magaalaa Gaaroo Abbo Naziif Mohaammed dubbatanii jiru. Komishinaarii Komishinii Siivil Sarvisii Itoophiyaa Dr. Maakuriyaa Hayilee sagantichi irratti argamuun ergaa dabarsaniin tajaajilli iddoo tokko kun deddeebii tajaajilamaa waajjiraalee mootummaatti mudataa ture akkasumallee rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu dubbatanii jiru. Kenna tajaajila fooyyessuu itti quufinsa hawaasaa mirkaneessuu fi mootummaan paartii badhaadhinaan durfamu xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa jiraachuu waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan siyaasaa Abba Namarraa Bulii dubbatanii jiru. Naannoo Oromiyaatti ji'oota jaan darbanii tajaajila kan lammummaanii hojiileen garaagaraa birrii biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 22 tilmaamamu hojjetamu biiroonni maallaqaa Oromiyaa ibsee jira. Biiroo maallaqaa Oromiyaa hojiilee tajaajila lammummaan ji'oota jaan darban keessa hojjetaman magaalaa Harariitti qoratee jira. Oromiyaatti hojiin tajaajila lammummaa adeeffatamee hojjetamaa jiru jireenya lammiilee jijjiiruu bira darbee imala ijaarsa biyyaa utubaa jira jedhan hoogganaan itti aanaan biiroo maallaqaa Oromiyaa fi qindeessanii hojii tajaajila lammummaa Dr. Mahammad Naasir Abbaa Jamaal. Hojiin tajaajila lammummaa kun rakkoo hawaas diinagdee lammiilee furuun cinaatti hariiroo uummataa cimsaa jiraachuun ibsanii jiru. Hojiilee tajaajila lammummaan hojjetamanii kanarraas lammiileen hedduun fayyadamoo ta'uun ibsamee jira.
Dhaggeeffattoonni kunneen oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee kallattumaanii gara oduu bal'inaan tokkoon ilaaluu darbina. Buusaa gonofaan duudhaa namoonni ittiin calaqqisiifamuu jireenyi guyyuutti qajeelfamuu jiran pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Abbo Shimallis Abdiisaa. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa buusaa gonofaa ilaalchee ergaa dabarsanii jiru. Guutuu ergaa isaa Feesel Adam akkanatti dhiyeessee jira. Oromoon falaasama sirna gadaan ijaareen jaarmayaalee seeraa fi sirnaan guutamanii jiruu fi jireenya ittiin qajeelfamu ijaarrachuun bulaa dhufe. Jaarmayaaleen gurguddoon qormaatni uumamaa fi namtolchee ittiin qolatamu keessaa duudhaan wal gargaarsaan hangafummaa kan eeramudha. Gola Oromiyaa hundattiin maqaa garaagaraatiin haa beekamu malee buusaa gonofaan duudhaan wal gargaarsaan utubaa namummaan dhugaan itti calaqqisiifamaa jiruu fi jireenya guyyuus ittiin qajeelfamudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa Oromoo ganamaatti deebi'uun tarkaanfiiwwan haaraa hojiirra oolchee keessaa buusaa gonofaan tokko yoo ta'u caaseeffama haaraan rakkoo hawaasummaa waloon qolachuu dandeesseedha. Itita duudhaan Oromoon ganamaarraan kan ijaarame ta'uu isaatiin tarkaanfiin haaraa yeroo gabaabaa keessatti injifannoo olaanaa itti galmaa'edha. Duudhaa Oromoo ganamaa sirna gadaan masakamee kan sochoosuu fi bifa tarsiimaa ta'eenis hoogganuun hongeen hamaan kibba Oromiyaatti mudatee tureen qolachuu qofa osoo hin taane jiddugala gargaaramuu irraa gara oomishtummaatti ceesisuu danda'ee jira. Kana malees waggoottan jaan darban keessa qormaata uumamaa fi namtolchee mudachaa tureen qolachuu kan dandeesse harka uummata keenya duudhaa fi safuu isaaf diriiree kaayyoo eebbifamaa kanaaf ol jedheedha. Mootummaan naannoo Oromiyaan har'aas ta'ee boru duudhaan uummata keenyaan qormaata uumamaas ta'e namtolchee qolachuu keessatti utubaa jabaan kuufateerraa hunda dagalee hawaasummaa walitti hidhaminsa jabeessuu ta'uu bu'uura irraan kan amanudha. Kanaafis buusaa gonofaa Oromiyaa caaseessuun gargaarsaan olitti maqaa gaarii eenyummaa Oromoos sadarkaa olaanaatti ceesisuu kutannoon hojjechaa jira. Ilaalama kanaan buusaa gonofaa Oromiyaan ilaalcha siyaasaan kamirraan walaba taasisuun namni nama ta'uusaan qofaaf tumsaa fi deeggarsa namummaan kan taasisu dhaabbata gaachana uummata duudhaan ganamaan masakamee galma qabanne milkeessudha. Mootummaan naannoo Oromiyaan buusaa gonofaan dhaabbata guddicha gaanfa Afrikaatti safuun Oromoon masakamee tumsa namummaan qormaata uumamaa fi namtolchee qolachuu dandeessu ijaaraa jira. Galma kana dhugoomsuufis hojii waggoottan jaan darban hojjetamaa dhufeen miseensota itti fufiinsaan tumsa taasisan miliyoona 28.5 ol horachuun danda'amee jira. Kana malees gumaatni buusaa gonofaan bifa seerawaatiin walitti qabamaa kan jiru yoo ta'u balaawwan uumamaa fi namtolchee ittiin qolachuunis danda'amee jira. Akka mootummaatti namoota dhuunfaanis akka dhaabbataatti miseensa buusaa gonofaan Oromiyaa ta'uun ergama guddaan kanaan utubaa jiraniif galata dhiyeessuun barbaada. Buusaa gonofaan dhaabbilee ciccimoo akka biyyaatti jiran keessa daandii milkaa'inaa qabaachuun kan danda'eef duudhaan ganamaa irratti hundaa'u isaatiin tumsaa fi deeggarsa taasisuu keessa irra hammaddeedha. Uummatni keenyaas ergama kana bu'uureessuu keessatti jecharraan ce'ee gochaan dhugoomsaa jira. Sochiin buusaan miseensotaa fi gumaata buusaa gonofaan taasifamaa dhufeenis qarshiin biliyoonni 9 ol walitti kan qabame yoo ta'u rakkoo uumamaa fi namtolcheen yeroo garagaraatti mudate keessattis deeggarsi namummaa taasifamaa dhufee jira. Manneen barnootaan keessatti nyaata barattootaa dhiyeessuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa kan jiru yoo ta'u sagantaan nyaata barattootaa milkeessuuf qonni manneen barnootaa sagantaa tajaajila lammummaatiin hojiittiin hiikamu eegalee jira. Jalqabbii kanas sadarkaan olaanaatti ceesisuun ergama ijaarsa dhalootaan eegalamee cimsuuf kutannoon hojjenna. Buusaa gonofaan Oromiyaan galii dhaabbataan horachuufis baadiyyatti investimentii qonnaa fi magaalattis investimentii ijaarsaan garagaraatiin hojii eegalame boqonnaa haaraa saaquu danda'ee jira. Maashinaroota ammayyaa'oon baadiyyatti makaanaayizeeshinii damee qonnaa milkeessuu fi magaalattis misooma jalqabame saffisiisuuf oolan bitamuun hojiirra oolfamanii jiru. Ergamni jabaan buusaa gonofaan kan biraan lammiileen gargaartummaarraa gara oomishtummaatti akka ce'aniif hojjechuudha. Ilaalama kanaan hiyyummaan qaanii badhaadhinni qananii ta'uu isaan uummatni gochaan akka dhugoomsuuf baadiyyaa fi magaalatti hojii hubannoo uumuurraan irraa eegaleen hanga gochaan agarsiisuutti kan hojjetudha. Kanaanis gargaaramtummaa seenaa gochuun lammiilee ilaalchaa fi gochaan oomishtummaatti ce'an uumuurratti hojii eegalamee cimsine itti fufuun ni milkeessina. Osoo qabeenya guddaan qabnu akka dhabaatti, osoo dandeenyu akka dadhabaatti, osoo qabeenya guddaa qabnu akka dhabaatti, osoo dandeenyus akka dadhabaatti tirachuun cichoomina keenyaan seenaa gooneen imala eegalee daandii injifannoo saaquun abdiirraan gara ifa qabatamaatti ce'uu dandeenyee jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota buusaa gonofaan bu'uureessuuf xiyyeeffannoo addaa kennee jiru cimsee
ammallee kan itti fufu yoo ta'u uummatnis tumsaa fi deeggarsa godhu eegalsi sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjechuu qabu waamicha koon kabajaan dhiyeessa. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni utubna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina, Waaqayyoos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa amajjiin bara 2018 Finfinnee. Ilkaayinaa filannoo biyyaalessaa barkanaa fi lammiileen qooda isaanii baachuu qabu jedhan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Melaat Warqee Hayilu. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu fi Finfinnee dubbisee mirga filannoo karaa diimokiraasiin nuuf kenname bu'uura godhachuun filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa fi qophaa'aa jiraachuu dubbatan. Abarra Tashoomaa gabaasa dabalataa kana qindeesse. Mirgi filuu fi filatamu mirga dimokiraasiitiin lammiileef kenname yoo ta'u lammiin biyya tokko umuriin filannoof ga'e kamuu filuu fi filatamuudhaaf mirga guutuu qaba. Karaa biraatiin immoo filannoon mirga lammiilee ta'uudhaan cinaatti karaa ittiin dimokiraasii shaakalanii. Kanaanis sagaleen uummataa filannoo irratti kennamu dimokiraasii dagaagsuu keessatti shoora guddaa qaba. Filannoo biyyaalessaa 7ffaa bara kana adeemsifamu ilaalchisee qophii uummanni filannoof godhaa jiru irratti jiraattota bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu dubbifneerra. Isaanis ammoo filannoo biyyaalessaa bara kanaa wajjin wal qabate haala qophaa'aa jiran irratti yaadanuuf qoodaniiru. Filannoon bara kanaa kan walqixxummaa dimokiraasii abbaa barbaade abbaa barbaade gahuu danda'a. Garuu dhiibbaan tokko tan hin jirree fi akka jiraata tokkootitti hundumtuu filannoo kana yoom guyyaan isaa gahuu dheetu waan eegaa jirre. Qophii barbaachisaa ta'eenus akka jiraata tokkootitti sirna keessatti dhugaa dubbachuu fi haalduree sadarkaa jalaa dursee qophii jiru hundasaa haalduree isaa qopheessuudhaa fi akkuma nama cidhaa guddaa qabutti keenya inni eeggachaa jira. Sagaleen dimokiraasii dagaagsuu keessatti gaheen inni qabu dhugaa dubbachuudhaaf biyyi tokko mirga filannoodhaaf gahee guddaa dhimma dimokiraasiitiin ibsituu akka ta'e beekamaadha. Karaa ifaaf bilisa ta'een filannoodhaaf dhiyaatee qaama filannoof dhiyaate sana filachuudha. Akka nama tokkotti mirga heerri biyya kanaa nuu kenne mirga dimokiraasiidhaan arganne kun mirgadha. Namni umuriin isaa gahee hundiyyuu mirga isaaf kenname karaa dhiibbaa biraatiin otoo hin taane fedhii isaatiin mootummaa naaf ta'a jedhe biyya koo kana fuula irratti naa geggeessa jedhu waan inni hawwu waan inni yaadu biyya kootiif naa hojjeta jedhu kan ittiin sagalee isaa kennuuf waan ta'eef kun carraa guddaadha. Ga'ee era biyyattiitiin arganne kana mirkaneessuudhaaf raawwachuudhaaf akka nama tokkootti carraa nuu kenname kana carraa heera biyyattiitiin nuuf kenname kana raawwachuudhaaf guyyaa kana hawwii guddaan eegaa jirra. Sagalee keenya qaama laachuu qabnuuf kennuudhaaf yeroodha guddaadhaan hawwii guddaan kan eegaa jirru. Mirga karaa dimokiraasiin nuuf kennametti gargaaramuun filachuuf of qopheessaa jirra kan jedhan jiraattonni FM Finfinnee waliin turtii godhan kunneen hawaasni bal'aanis filannichi karaa milkaa'inaan akka raawwatuuf tumsa irraa eegamu bahuun irra jiraatas jedhan. Filannoon tokko gaggeessuudhaaf namni abbaa barbaade filachuu fi duraanisee maaltu barbaadama nageenya. Hawaasni nageenya isaa sirriitti cimsee eeggatu. Filannoo walqixxummaa dimokiraasummaa kan jedhamu san galmaan ga'u irratti hawaasni harka wal qabatee nageenya isaa mirkaneeffatee akkasumas immoo wantoota amma walitti kaasaa ture san dhimmoota filannoo wajjin wal qabsiisu yoo nagaan jiraate filata nagaan garuu hunda caala waan ta'eef nageenya irratti xiyyeeffannoo addaa godheetu abbaan barbaade waan barbaade filachuu danda'a waan ta'eef harka wal qabateetu dhimma biyya keenya filannoo biyya keenya haala dimokiraataa ta'een galmaan hin geenyaan jedhu akka jiraata akka lammii tokko argite abdii guddaan qaba. Lammiileen kamiyyuu sirnoota dimokiraasii lafa qabsiisuu keessatti filannoon gahee guddaa qabachuudha. Kana jechuun immoo namni tokko bakka bu'aasaa karaa barbaadeen nama bakka bu'uu danda'u nama biyya kana jijjiiruu danda'a jedhu anaan bakka bu'a kan jedhu filachuudhaaf mirga qaba waan ta'eef bakkeewwan itti shaakala dimokiraasii ta'u keessaa filannoon gahee guddaa qabachuudha. Sagalee karaa sagalee qofaan aangoo wal harkaa darbuudhaaf akka qabutti uummatis gahee isaa ba'uu qaba. Bakka keessumaayyuu rakkoowwan nageenyaa jira jedhamutti xiyyeeffannoo guddaan hojjetame. Nus akka lammii biyya kana jaallatu tokkotti gahee keenya daran baane harka wal qabannee biyya gaarii tokko biyya wayii tokko ijaarrachuudhaaf gahee keenya ba'uu qabna yaada jedhuun qaba. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Meelaat Warqee Haayiluu gama isaaniitiin lammiileen filannoo bara kana gaggeeffamu irratti hirmaatanii akka milkaa'inaan raawwatamuuf qophii bal'aan akka waliigalaatti godhamaa jiraachuu dubbatan. ዜጎች እውቀት ላይ የተመሰረተ ምርጫ ማድረግ ይችሉ ዘንድ የመራጮች ትምህርትን የሚሰጡ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥሪ አቅርቦ በቀረበው ጥሪ መሰረት ወደ 169 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አመልክተው ፈቃድ አግኝተው ይሄንን ስራና እንቅስቃሴ ጀምረዋል። lammiileen filannoo beekumsa irratti bu'uureffate akka gaggeessanii fi hubannoo waa'ee filannoo irratti qaban akka dagaaguuf dhaabbilee hawaasa siiviliin leenjiin kennamaafii jira. Kanneen keessaa waamicha boordiin filannoo biyyaalessaa taasiseef fudhachuun dhaabbileen hawaasa siivilii 169 ta'an eeyyama argatanii hojiitti galaniiru. Filannoon bara kanaa karaa haqaa fi naga qabeessa ta'een akka raawwatamuuf hundi ga'ee isaarraa eegamu bahuu qaba.